Hordoftoota keenya ani anaaf Roobasaadha. Miidiyaan kun immoo kan kooti like subscribe gochuu hin dagatina. Haadha kootu bakka wayiitii na ergite kanaaf immoo waan wayii isinitti kuufin dafee dhufee waan isinitti immoo barbaade amma ganna waan ta'eef ganna irratti maal akka gochuu qabdan isinitti hima. Inni tokkoffaa oqqee keessa deemuu qabdan. Oqqee keessa yoo deemtani mucichaattanii kufuu dandeessu. Kanaaf oqqee keessa deemuu qabdan jechuudha. Inni lammaffaan immoo rooba keessa deemuu qabdan. Inni sadaffaan immoo maatii keessan gargaaraa, buna danfisaa, waan adda addaa waan akka umrii akka kootti jirtanii waanuma dandeessan godhaa jechuudha. Kan biraan immoo jettani immoo barumsi hin jiru cufameera. Daftara keessanii hin daddarbatinaa jechuudha. Maal shaakaluu qabdanii, herreega shaakaluu qabdanii, qo'achuu qabdu. Ingiliffas baruu qabdu. Anuma Ingiliffa nan beeka. Isinis Ingiliffa shaakaluu qabdan jechuudha. Maatii keessaniinis na barsiisa jechuu qabdanii yeroo borumoo waan barattu isinii qopheessee dhufaa nagaatti oola.